Suudaan liqii humna ifaa Itoophiyaadhaa doolaara miiliyoona 90 ol irra jiru ifirraa kafaluu dadhabuu dhaabbanni humna elektiriikii Itoophiyaadhaa beeksise. Dho'insi volkaanoo waggaa 12 booda Affaar gaara Eertaaleetti mudate Itoophiyaadhaaf madda turizimii haaraa uumuudhaan iddoo hawwata turizimii akka addunyaatti jaalatamaa ta'e kan uume ta'uun ibsameeti jira. Namoonni maallaqa biyya alaa kan sobaa qabachuun nama gowwoomsaa turan 4 to'annoo seeraa jala oolfamuu qajeelchi waliigalaa poolisii magaalaa Finfinneedhaa beeksise. Gareen faannoo Amaaraa deeggarsa maallaqaa fi meeshaa waraanaa Shaabiyaadhaa fi Masriirraa argachaa jiru naannoo Amaaraa godina garagaraatti gochaa gara jabummaa dhalli namaa hin raawwanne raawwachaa jiraachuu itti fufanii Walloo Kibbaa aanaa warra iluutti gochaa harka muraa miidiyaa hawaasaatti saaxilameen lammiilee Itoophiyaa hedduu rifachiisuun dhaga'e. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu teenyaa irraati amma bal'ina oduu isinitti himna hanga dhumaatti lammii miidiyaa hordofuun dagatiin. Biyyi Suudaan liqii Itoophiyaa kan humna ifaa doolaara miiliyoona 90 ol sababa waraana biyya keessaatiin Itoophiyaaf odoo hin kafalin addaan kutuun dhaga'ame. Suudaan liqii Itoophiyaa kan humna ifaa doolaara miiliyoona 90 ol kan ifirraa qabdu waggaa takkaa fi ji'a ja'a keessatti akka ifirraa kafaltu waliigalteen kan taasifame waggaa ta'u Suudaan liqii tana kafaluu dadhabuu dhaabbanni humna elektiriikii Itoophiyaadhaa beeksisee jira. Suudaan odoo lola kanatti hin seenin dura Itoophiyaa wajjin waliigaltee gurgurtaa humna ibsaa kan qabdu yoo ta'u waraana waggaa 2 oliif biyyattii keessatti adeemsifamaa jiruun liqii isirra jiru kafaluu hin dandeenye jechuudhaan ibsame. Suudaan waggaatti fayyadamni humna ibsaa meegaawaayitii 120 irraa gara meegaawaayitii 10-20tti gabbu'uunis ibsameeti jira. Liqiin humna ifaa Suudaan irra jiru kun waggaa takkaaf ji'a ja'a keessatti akka kafalamuuf hireen kan kennameef waggaa ta'u Suudaan liqii Itoophiyaa tana kafaluuf walakkeessa bara 2017 ji'a gurraandhalaa kafaluu akka qabdu Daayirektarrii Kominikeeshinii kutaa humna ifaa kan Itoophiyaadha Obbo Mogos Mokonnan Ahaduu Miidiyaatti himeeti jira. Adeemsi kafaltii liqaa kun doolaara miiliyoona takka qoftiin erga kafalameen booda addaan citus Obbo Mogos ibseeti jira. Biyyoota ollaa Itoophiyaa humna ifaa itti gurguramtu keessaa takka tan taate Suudaan liqii isirra jirtu kafaluu kan hin dandeenye yoo ta'u Jabuutii, Keeniyaa fi Tanzaaniyaa dabalatee biyyoonni biroo yaalii humna ifaa bitachaa jiran liqii isaanii yeroon kafalaa jiraachuu fi gurgurtaan humna ibsaa haaraan dabalamaa jiraachuu Daayirektarrii Kominikeeshinii humna ifaa Itoophiyaa kun ibseeti jira. Itoophiyaan humna ifaa isii harka 90 ol humna bishaanirraa gara biyya alaatti kan ergitu waggaa ta'u fooyya'insa taasifteen itti fayyadama biyya keessaa qofa odoo hin taane alergiifillee itti fayyadamaa jiraachuu Daayirektarichi ibseeti jira. Waggoota 12 booda bareedina lafaa kabiraatu Itoophiyaaf uumame jechuudhaan daawwattoonni hedduun dubbatan. Waggoota muraasa dabranitti Itoophiyaan damee turizimii keessatti milkaa'ina kanaan dura hin argamneen gara bakka turistii sadarkaa addunyaatti jijjiiramaa jiraachuun dhaga'ame. Xiyyeeffannoo turizimii addaa mootummaan dhimmichaaf kennerraa kan ka'e miidiyaaleen biyya keessaa hedduun gabaasuutti argamu. Itoophiyaan jaarraa hedduudhaaf hawwata turizimii hedduu qabaattullee xiyyeeffannoo siyaasaa sirrii ta'e kennuu dhabuudhaan qabeenya isii qisaasamaa kan ture yoo ta'u naannoo Affaar akka muuziyeemii jiyooloojii Itoophiyaa fi Afrikaatti kan fudhatame ta'uu isaati. Naannoon kun lafa uumamaa addunyaa kanarraa ajaa'ibsiisaa hawwata turizimii kan hin baratamne tokko qabaachuunis ibsameeti jira. Affaar bakka duriirraa bu'uuraalee seenaa dhala namaa irraa kan kaa'ame waggaa ta'u eega lafee Luusii argame bakka dhaloota dhala namaa jedhamu ragaan qorannoo arkiyooloojii mirkaneesseeti jira. Dipireeshiniin Dalool keessatti uumame addunyaa irratti iddoowwan gadaanaa fi oowwaa ta'an keessaa tokko waggaa ta'u gaarreen soogiddaa burqaawwan oowwaa fi haroowwan aasiidii qaban akkasumas lafti bobaa kan qabdu ta'u qorannoon addunyaa biraa Another World jedhu argeeti jira. Volkaanoon sochiirra jiru kun volkaanoo muraasa haroo laavaa dhaabbataa qaban keessaa Eertaaleen tokko waggaa ta'u ambaasaaddartii turizimii Itoophiyaa isa kan ibseeti jira. Kuusaa soogiddaa bal'aa fi dandeettii anniisaa ji'ootarmaaliin qabduun guddina dinagdee Itoophiyaaf eebba uumamaa ta'uu fi dho'insi dhiyeenya kana mudate. Volkaanoon kunis Haayilee Gaab jedhamuun akka moggaafame. Aanaa Afdheeraa gaara Eertaalee keessatti kan argamu waggaa ta'u ammas lafti Affaar lubbuun jiraachuu fi ogeeyyii jiyoolistootaaf barbaachisaa ta'uu mirkaneessuun ibsameeti jira. Taateen kun seenaa Itoophiyaa keessatti taatee dinqisiisaa ta'e xiyyeeffannoo addunyaa kan argate waggaa ta'u aarrii dho'insa kanarraa bahu galaana diimarraa hanga Yaman, Oomaan, Hindii fi kaaba Paakistaanitti mul'achuun isaa taateen kun hangam guddaa akka ta'e kan mul'isu ta'uun isaa gabaafameeti jira. Taateen waggoota 12 booda yeroo jalqabaatiif mudate kana akka balaa qofaatti ilaaluu odoo hin taane miidiyaaleen idil addunyaa baasii guddaa baasuudhaan maqaa Itoophiyaa moggaasuun naannoo Affaar beeksisuuf carraa kan uume ta'uunis ibsameeti. Gareen turizimii Itoophiyaa kan ibsan waggaa ta'u Itoophiyaan bakka dhaloota qaroominaa
qaroominaa fi namoota durii qofa odoo hin taane iddoo saayinsii laafaa fi taateewwan jiyooloojii jiraatan ta'uunis kan ibsu ta'uun ibsameeti jira. Volkaanoon addunyaa irratti hawwata turizimii guddaa ta'e kun kan uumame Itoophiyaadhaaf carraa haaraa kan uume ta'uun ibsameeti jira. Yeroo ammaan tana taatee uumamaa hin baratamne kana daawwachuudhaaf imaltoonni baay'een gara Itoophiyaatti imalaa kan jiran ta'uun gabaafame. Taateewwan gosa akkanaa iddoo kamittuu kan argamnee fi hin baratamne waan ta'eef ijii tursitoota addunyaa taatee tana arguuf hawwii jiru ibsaniit jiru. Maqaan volkaanoo ammaaf Eertaaleetti dhufe kun Haayilee Gaab kan moggaafame yoo ta'u gaafa Afrikaa keessatti bakka addaa ta'uun Itoophiyaadhaaf dursa kan kenne ta'uu isaati. Eebii uumamaa kana gara madda galii biyyaatti jijjiiruuf tarkaanfiin atattamaa barbaachisaan akka fudhatamus ibsameeti jira. Duula beeksisaa idilee addunyaa Expedition Volcano Haayilee Gaab jedhamu kan jalqabe waggaa ta'u bu'uuraalee misoomaa nageenyaa fi sansalata tajaajila naannichaa miidhaarraa eeguudhaaf tursitoonni fageenyarraa akka daawwatanis taasifameeti jira. Jiyoolistootaa fi dhaabbileen idilee addunyaa waliin ta'uun giddugala turizimii jiyoosaayinsi bakka qorannoo fi misoomni itti gaggeeffamuu danda'u akka ta'u hojjetamuu akka qabus dhaamameeti jira. Taateen ammaa kun guddina turizimii fi qabeenya uumamaa Itoophiyaa keessatti boqonnaa haarawaa kan biraa kan uume yoo ta'u kunis Afrikaa fi addunyaa booji'uun gabaafameeti jira. Shakkamtoonni maallaqa biyya alaa sobaa qabachuun shakkaman kanneen maqaan isaanii Beerawaa Kabbadaa, Mulat Abbaay, Saamu'eel Mulugeetaa fi Jaakoo Beenzoo jedhaman maallaqa biyya alaa sobaa qabachuun gaafa onkololeessa 30 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo hoteela addaa magaalaa guddittii Nifaas Silkii Laaftoo aanaa jaatti to'ataman irratti himannaan banamuuf akka jiru waajjirri poolisii magaalaa Finfinnee beeksise. Shakkamaan maqaan isaa Mulat Abbaay jedhamu kun maallaqa liqeessee naa deebisaa jechuudhaan hiriyaa isaatiif maallaqa 100 sobaa kanneen kutaan poolisii magaalaa guddittii Nifaas Silkii Laaftoo akka gabaasetti namni kun doolaara hiriyaa isaarraa argate kana fudhate wayita sharafachuuf baankii dhaqutti maallaqni kun maallaqa sobaa ta'uu mirkanaa'uun ibsameeti jira. Poolisiin odeeffannoo kanarratti hundaa'uun shakkamaa jalqabaa kana to'annoo jala erga oolcheen booda yuuroo sobaa 1,000 harka isaa keessaa arguus ibseeti jira. Qorannoo poolisiitiin shakkamaan Saamu'eel Mulugeetaa jedhamu kan mul'ate waggaa ta'u eega to'annoo jala ooleen booda shakkamaa kanarrattis doolaalli sobaa 1,400 qabamu galmeen qorannoo poolisii magaalaa Finfinnee mul'ifteeti jira. Poolisiin qorannoo kana itti fuudhan shakkamaa sadaffaa doolaara sobaa kana eessaa akka argate yeroo gaafatu gara shakkamaa afuraffaa Jaakoo Beenzoo kan lammii biyya alaa ta'erraa akka argamees ibseeti jira. Shakkamaan afuraffaan lammii biyya alaa yoo ta'u naannoo sanitti doolaara sobaa 5,600 qabatee odoo sochiirra jiru to'annoo jala oolfamuunis gabaafameeti jira. Walumaa galatti maallaqni biyya alaa kan sobaa 8,000 ol to'annoo jala ooluu waajjirri poolisii magaalaa Finfinnee beeksiseeti jira. Murni faannoo fi garee TPLF dhiyeenya waliigaltee waraanaa taasisan deeggarsa meeshaa waraanaa mootummaa Shaabiyaatii fi deeggarsa meeshaa waraanaa mootummaa Shaabiyaatii fi Masriirraa argachuun erga Madiinaa pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii galmaan ga'uuf kaaba Itoophiyaatti gochaa gara jabinaa raawwachaa jiraachuun himame. Gareen kun erga hariiroo waraanaa mootummaa Shaabiyaatii fi deeggarsa alkallattii Masriirraa argachuu jalqabe humna haarawaan kaaba Itoophiyaatti jeequmsa hammeessuun mul'ate. Murni TPLF kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamuu fi murni garee shororkeessota faannoo zamana kaasiyeen hoogganamu eega mootummaa Shaabiyaa wajjin hariiroo waraanaa ifate uummataniin booda bubbulaniiti jiran. Kanaafis mootummaan Itoophiyaadha murnoota lameen faannoo fi TPLF ergama Shaabiyaa fudhatan waliin walitti qabee mootummaa Eertiraatis himachuun ni yaadata. Kanaaf ammoo ragaan waraana kaaba Walloo waldiyaatti bananii wal bira qabuun ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximeexiyoos dhaabbata mootummoota gamtoomanitti himachuun ni yadatama. Hidhattoonni faannoo Shaabiyaa gammachiisuuf uummata ifii ajjeesuu eegalaniiti jiru. Dhiyeenya gocha gara jabummaa lammiin tokko lammii irratti hin raawwanne humnoota faannootiin raawwatame guutuu uummata Itoophiyaa rifachiisuun mufii uumeeti jira. Gochi faannoo kun haarawaa ta'uu baatullee gochi akkanaa irra deddeebi'uudhaan miidiyaa hawaasaa irratti lammiilee hedduu yoo argan miira rifaasisaa uumeeti jira. Gochi gara jabummaa tibbana Walloo kibbaatti raawwatame qaama faannootiin ta'uun ibsameeti jira. Gareen kun kanaan duraas gochoota wal fakkaataa hedduu irra deddeebi'uun raawwataati jiran. Namoota gocha gara jabummaa raawwate kan miseensi faannootiin raawwatamuun deeggaraa mootummaa jechuudhaan harka mirgaa fi gurra mirgaa irraa mure lammiilee hedduu miira aarii fi rifaasisaa ta'e keessatti uumeeti jira. Kanaan dura barsiisota Amaaraa hiriirsanii rasaasaan rukutaniiti jiru. Shawaa Kaabaa Salaaletti basmaam jechuudhaan daa'ima dhaanuun nama dhibu abileedhaan qalaniiti jiru. Wallaggatti morma namaa kutuun itti dhiichisaniiti jiru. Kuusa midhaanii qonnaan bulaa tokko gubuudhaan abbaa qonnaan bulaa manguddoo ajjeesanii fiilmii waraabanii viidiyoodhaan itti agarsiisanii turan. Gochoonni qaaniin biroo miidiyaatti fiduun rakkisaa ta'an garee faannoo ifiin jaaniin kan raawwatamaa jiru waggaa ta'u gareen faannoo sobaa kun qofaatii diinagdee fi naamusa Amaaraa fi qofaatii humna injifatee lolaa keessatti mudate haloo baachuuf jaarame
wayyaaneen deeggarame qonnaan bulaa Amaaraa ofuma Amaaraa keessatti hiriirsuun akka ajjeesanis taasifamee jira. Gareen kun dhiyeenya deeggarsa meeshaalee waraanaatii fi maallaqaa karaa TPLFtiin Shaabiyaa irraa argachaa jiraachuun himame. Murni TPLF alkallattiidhaan waraana faannoo wajjin hiriiraa jiraachuun ibsamee jira. Gama biraatiin Masriin deeggarsa maallaqaa karaa alkallattii ta'een TPLF fi faannoof deeggarsa taasisaa jiraachuun himame. Kunis Itoophiyaa nagaa dhowwuudhaaf kan karoorfame yoo ta'u, mul'ata guddina Itoophiyaa gufachiisuuf kan yaadame ta'uunis ibsamee jira. Dhiyeenya miseensi faannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa Aanaa warra Iluutti ati deeggaraa mootummaati jechuudhaan nama nagayaa qabuun haala suukanneessaa ta'een gurra mirgaatii fi harka mirgaa irraa muruun miidiyaa hawaasaa irratti lammiilee hedduu rifaasisee opereeshinii raayyaa ittisa biyyaa taasiseen to'annaa seeraa jala oolfamuun gabaafamee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaattee hordofaa turtanii turtii gaarii.